Ashama arkafuni akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa kootii galata waaqayyoo ta'u hermuuza babbareedaa kan akkuma argaa jirtanii gatiin isaallee baay'ee meeshaan biyya kana baay'ee amma gadi bu'ee jira. Akkuma beektan ajnabiin suuqii cuccufattee biyya isheetti garagaluutidha amma akkas jechuudha ga'e meeshaan dhugaa dubbachuuf baay'ee gadi bu'ee jira. Hermuuza kana qofa yoo miti waan akka firiijii waan akka laawundarii meeshaan mana keessaa jechuudha. Baay'ee gadi bu'ee jira. Hermuuza kana yoo barbaadan warri barbaadan lakkoofsa moobaayilii ishee ana biraatii argattu. Lakkoofsa moobaayilii ishee ana biraatii argattu. Komentii jalan siniif ka'a bakka isin jirtanitti siniif hermuuza qofatu hin taane waan barbaadan xalabachuu ni dandeessu siniin jedha. Keessumaa ijoolleen galuuf jetta meeshaa mana keessaa bibbitadha sin fayyada dhugaa waaqa jechuudha. Baay'ee gadi bu'ee jira gatiin isaallee baay'ee rakasa. Anillee bor suuqiin deeme dheetanii meeshaan fudhee biyya galu bibbitadha meeshaa tokko jeeni meeshaan baay'ee gadi bu'eedhani inna akkasiniin jedha. Anillee waan hin arge waan tokko yoo naaf mijate siniif waraana sinitti argisiisa. Naaf hermuuza mirxii kana bitadha gatiin isaa baay'ee gadi bu'ee jira. Bakka isin jirtanitti siniif iddii kana qofaa miti waan barbaadan meeshaa mana keessa xalabachuu dandeessu. Keessumaa warri magaalaa kana keessa jirtaniin siniin jedha. Hermuuziin isaa baay'ee bareeda. Ilaalame siniin jedha. Ijoollee keenya hermuuziin isaa baay'ee bareeda ugaa ilaala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah አዲስ ፌርሙዝ መጥቷል። በጣም ነው የሚያምረው። እንደምታዩ መጥለብ የምትፈልጉ 055 7695 33 ጥለቡ ሪያድ የምትገኙ ሪያድ ውስጥ ነው። ማሻአላህ በጣም የሚያምር ናቸው። ይሄው ማሻአላህ ተባረከላህ ሀገር በጣም ሴፍ ነው። ሙረከብ የሆነ ነው። ጥለቡ እናመጣላችኋለን። Meeshaan salga waqa baay'ee bareeda. Baay'ee ta'u hermuuziin isaa nama reera. Inshallah namni fida. Inshallah laazim. Meeshaa mana keessa waan tokko yoo asii fudhatanii galan Itoophiyaatti baay'ee nama barbaachisa dhugaa. Waan akka biradistii zarxiifaa. Waan akka biradistii fa'aa biradistii simbiloo meeshaan biyya kana baay'ee rabbuudha. Nah akkasuma jala bitadhaa hermuuziin isaa baay'ee murtiidha siniin jedha. Lakkoofsa akkuma siniin jedhe komentii jalatti argattu warri barbaadan jechuudha. Lafa isin jirtanitti sinii fiddi meeshaan baay'ee gadi bu'ee jira.